Imo voice kilabii keessatti teessoo 15 akkasumas imo chaanaalatti akkamitti imo voice kilabii yookaan markata keenya chaanaalatti akkamitti jijjiirranna warri jettanii na gaafachuu jirtan viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa isiniin jenna. Isinis qallaaliidha. Salaamtaan daganni assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Warreen imo keenya yookaan markata keenya gara chaanaalatti akkamitti deeffanna akkasuma kursii akkamitti 15 godhanna warri jettanii keessaan na gaafataa turtan viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasa. Kuno akkanatti jechuudha akkasitti deebisuu jechuudha malee kuno akkanattiin deebisuu jechuudha gama chaanaala imo keenya voice kilabii seenna jechuudha yookaan ruumii seenna jechuudha. Aseen erga aseenne gajjallaa kanarratti jechuudha waan sadiitu jira. Taaksii ka jettu kana malleetiin egaa user tax ka jettu kana seenna jechuudha. User tax ka jettu kana seenna. Asirraa room tax ka jettu kana tuqannaa jechuudha. Asirraa as tuqnaa jechuudha. Hamma as dhufnee jirra. Join Imo Voice Room Channel Project ka jettu kana tuqanna. Erga as tuqannee naafuusa inshallah networkiidha. Haya dhufee jira amma channel voice waaniidha ammallee kun egaa channel waaniidha. Channelli hanga afuriitti jira. Channelli kun upgrade downgrade qaba. Gadi bu'aa ol ka'a. Channel tokkoffaarraa yoo sadarkaa ammalleetiin egaa eenyu baatan gara lamaatti isinii guddata. Akkasuma gara sadiitti guddata gara afuriitti guddata. Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4. Faayidaan isaa hoo maalii ka jedhu inshallah walumaan laalla faayidaan channel kana maal fayyada. Akkasuma akkuma arguu jirtanii channelin cam ratio ba channelatiif jechuudha malee diamond yookaan yellow diamond kennamu keessaa percentaa 15 akkasuma percentaa 5 ammallee super member income. Super member jechuun namoota olaanoo voice kilabii kanaa jechuudha ammallee. Fakkeenyaaf warri akka markataa jechuudha barattoota olaanoo jechuudha. Barattoota olaanoo markataa jechuudha. Barattoonni ammallee markataa dhimma nuka ganama galgala markaza keessa jiraatu super memberii gochuu dandeessa. Akkam super memberiin yeroo giftiin kennamee jirra ammallee percentaa 50 percentaa 35 akkasitti isaaniif ta'uu danda'a ka jedhudha. Abbaa uume jechuudha. Abbaa voice kilabii sana uumeef okaa nama voice kilabii sana uumee fi content creator income ratio 30 jechuudha. Akkasuma super member limit jechuudha. Super member limit jechuun voice kilabiin voice super member limit ka jennuun kana jechuun nama 15 qofa channel 1 keessatti. Channel 1 keessatti. Channel 2 keessatti immoo nama 20. Akkasuma channel 3 keessatti nama 25. Channel 4 keessatti nama 30 jechuudha. Kanaafuu channelli kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma nama attract gochuu fi nama hedduu akka markaza seenu namni hedduun akka dhufee isin daawwatu yoo feetan kanarratti jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Namni hedduun markaza keessan akka seenu yoo barbaaddan jechuudha channel kanatti jijjiiruu ni dandeessanii jechuudha. Apply goonee isin haa agarsiisu. Amma foormii guutuutu jira. Foormii guutuutu jira jechuudha. Application requirementiidha. Isii kana ni guunna jechuudha. Isii kana guunna jechuudha. Jammartii eegala irratti wanni inni nu gaafate diamondii 2000 nu gaafata jechuudha. Diamondii 2000. Diamondii 2000 jechuun giiftii kabitamu jechuudha malee achirraa ka walii kennaa oolan bakkuma tokkotti yoo kennites giiftii tokko abbaa 2000 yoo kennites ni taha yookaan barattoota keessaayis jechuudha malee dhibba yoo kennites ni taha. Akkasuma yookaan moo jedha yookaan moo barataan 5 qofti 200 kennuudhaan 1000 itti gaafa sana qannata jechuudha guutama giiftii 2000 barbaada yookaan moo barataan 5 200 kenninaan ni ta'a jechuudha sanitti. San booda maal si gaafata kanatti guutuu qabdu
yeroo hunda keessa jirta yoo ta'e ruumii kana keessa daqiiqaa 120 dabarsuu qabda. Voice Club kana irratti torbee guyyaa torbaaf jechuudha. Guyyaa torban ammas keessa jiru kana keessatti torbee tokko keessatti jechuudha daqiiqaa 120 dabarsuu qabda. Yookaan daqiiqaa 60 jechuudha. Inni sadaffaa irratti guunnu invite super member. Super member namoota olaanoo Voice Club kana nama shan invite goota. Achi accept godhanii gaafa sana accept godhan namni shanan kun guute. Inni biraa super admin. Super admin kun faayidaa guddoo tokko qaba. Akkamitti faayidaa qaba jennaani fakkeenyaaf warri markazaa jechuudha. Yoo abbaan markazaa ustaadni imoo kan ittiin bane sana of hirkaan qabu ka biraa of hirkaa qaba. Ijoolleen faan ol baatee warra admaayinii qabu irratti admaayinii kennuus hin danda'u. Yookaan mobaayilii sun faan badee jechuudha. Kan inni Voice Club ittiin bane jalaa yoo badee jechuudha. Super admaayiniin kuni akkuma mobaayila isa ittiin banee sanatti fayyaduu danda'a. Super admaayiniin kun jechuudha. Mobaayilii isaa inni lammaffaan. Super admaayinii nama tokkotu tahaa jechuudha. Super admaayinii amma asirratti ID dhaan jechuudha. ID galchina. ID yoo isaafin ID asuma jalaa argan. Eessa jala? Namootuma keenya kunoo as jalaa argannaa jechuudha. As deebitaniiti. Super admaayinii gochuu fi super admaayinii godhee isin garsiisa jechuudha. Kan ammallee kan kiyya yookaan kiyya kanan godhee isin garsiisa. Super admaayinii invite godha. Inviting godha. Abbaan invite godhu sana immoo kunoo asirraa sarara sadeen gubbaa kana tuqxan jechuudha. Sarara sadeen gubbaa kana copy gootanii hidhattanii invite gootan. Invite gootan jechuudha ammallee. Invite gootan deebitanii invite gootan. Ewa. Astuka. Go. Let go. Kuno na baasa jira adiin godha jechuudha. Confirm. Achi deebisuu qaba jechuudha. Itti himuu qabdan jechuudha. Safety godhama mobaayila kiyya kanaani. Naaf feeree jira waan ta'eef deebisii jettee abbaa akkasuma super admaayinii erga akkas gootee super admaayinii godheetiin jira jechuudha. Ammallee accepting goone ammaafanii. Accept yeroo godhame innuu ni baasa. Nin qeebala jechuudha ammallee. Accept gochuudhaaf asirratti idaan ammas super memberii nama 5 jechuudha. Super memberii nama 5 idaan. Nama 5 asirratti idaan. Akkuma nama godhe kanatti fakkeenyaaf ammas haa godhu. Asuma irratti ID nama saniitiin nama sana eenyu gootan jechuudha ammallee. ID nama saniitiin gootan jechuudha. Nama 5 akkasitti eewwa kunoo amma tahee jira jechuudha. Amma apply gochuu dandeenya jechuudha. Amma gara chaanaalaatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Foormii kana yeroo guuttanii kaatan super memberii nama 5 akkasuma super admaayinii nama takkaa fi daayimandii 2000 yookaan namni 5 garee keessaa jechuudha kennuu qaba. Namni 5 200 kennuu qaba jechuudha. Kanuma jechuudha foormiin isaadha. Share like community gochuu hin dagatinaa. Yoo isiniif hin galle irra deebi'aa gaafadhaa isiniin jenna.